Ormi alagaadha. Gurraacha adiin Guddaa xiqqaan fagoof dhiyoo asiis achiis addunyaa waliin qabnuu fi qabaannu kan ganamaa galgala ifaa dukkanaa nu darbuuf waa hidhee hiiku ammoo addunyaa waliin qabannee bal'oo fi rakkoo waliin onannu maaliif jiru maal odeessanii odeeffatu sagantaa kanaan qilleensarraan korree golaa golga olmaan seennee waan jedhaniif godhan funaannee maaddii odeeffannoon isin qubsuuf tattaaffii miidiyaan himii gootu irraa gurra isin buufna. Kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagantaa Ambi Maali Jira. Kun qophii keenya miidiyaan himii odeeffannoo beekumsaa fi ogummaa isin barsiisan naannoo fi addunyaa keessa jiraannu isin hubachiisan akkasumas dandeettii kalaqaa isinii cimsanii fi isin bashannansiisan jennee yaannu sagantaatti dhiyeessinu sagantaa Ambi Maali Jiraati. Ambi Maali Jira. Jimaata bitootessa guyyaa 29 bara 2025 sagantaa keenya kutaa tokkoffaan anniisaa maal akka ta'e gosoota anniisaa fi sadarkaalee guddina qorannoo anniisaa bara saayinsii duraarraa hanga jaarraa 19ffaatti turan ilaallee kanneen hafan jaarraa 20ffaa fi bara ammayyaa sagantaatti aanuun isinii dhiyeessuuf beellamannee adda bahuun keenya ni yaadatama. Sagantaa kutaa tokkoffaa keessatti seera teermodaayinaamiksii isa jalqabaa kan anniisaan bifa tokkorraa gara biraatti darbuu malee hin banne ibsu, seera teermodaayinaamiksii lammataa keessatti anniisaan qaama ho'aarraa gara qorraatti akka yaa'uu fi hawaan yookaan yuunivarsi wantoota xixiqqoo atoomii jedhamanii fi paartikiloota of keessaa qabanii fi isaanis sochii dhaabbataa fi wal fakkaataa godhaniin akka uumamte ilaallee turre. Sagantaa keenya har'aa kutaa lammaffaan ammoo sadarkaa qorannoo anniisaa jaarraa 20ffaa fi bara si'anaa maal akka fakkaatu ilaalla. Haaluma kanaanis yaadrimeewwan jeneraal relativity kan Albert Einstein fi quantum mechanics fakkeenyota garaagaraa waliin ilaalla. Kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya, miidiyaan himii guddina afaan keenyaa sadarkaa jirurraa ol dabaluuf kaayyoo fi akeeka keenya ta'ullee hanqina jechoota afaan Oromoo qopheessaa sagantaa kanaa fi mata duree qabannee dhiyaanne irraa ka'uun jechoota tokko tokko afaan biraarraa harkifannee waan dhiyeessineef nuuf kalchaa jechaa fuulduraaf ammoo gargaarsaa fi hirmaannaa keessaniin hanqinoota kanneen akka duuchachuu dandeenyu abdii guddaa qabnu amaanaa isiniin jechaa amma gara qophii keenyaa haa dabarru. Hanga jalqaba jaarraa 20ffaatti fiiziksiin seera Isaac Newtoniin ibsama ture. Akka Newtonitti humni harkisa lafaa yookaan giraavitiin humna hanga yookaan maas wantotaan uumama jedhama. Humni hangaa yookaan maasiin kunis wantoonni akka wal harkisan godha jedhama. Wantoonni ulfaatoo ta'anis haalaan akka wal harkisan ibsa. Bu'uuruma kanaanis aduun pilaaneetota ofitti harkisuun akka itti naanna'an gooti jechuun ibsa. Osoo aduun baddee akka Newtonitti pilaaneetonni orbitii yookaan sarara isaanii dhiisuun adda faca'u. Sababa kanaaf akka Newtonitti humni harkisa lafaa humna guddaa wantoota fageenya isaan irra jiraniin maleetti harkisudha.
haa ta'u malee Albert Einstein yaadrimee haaraa guddina qorannoo fiiziksii sadarkaa olaanaatti ceesisuun hayyuu yeroo hunda yaadatamu ta'ee addunyaa keenyaafis waan guddaa gumaachee darbe. Albert Einstein giddugala qorannoo University Texas kan McDonald's Observatory jedhamu keessatti teleskoopii bal'inni isaa inchii 107 ta'e fayyadamuun qorannoowwan gurguddoo taasiseen ilaalcha humna harkisa lafaa yookaan gravity kan duraan beekamu yookaan kan Newton jijjiiru yaadrimee general relativity jedhamu lafa kaa'e. Akka Einsteinitti hawaa yookaan universe kanarraa wanni akka ifaa saffisu hin jiru jedha. Ifni daqiiqaa 8.3 qofa keessatti lafa square kilomeetira miliyoona 149 ta'e uwwisa jechuun ibse. Hawaanis yookaan universe yeroo fi kallattiiwwan sadiin yookaan time and 3D'n ibsama jedha. Aduun waan ulfaataa hawaa fi yeroo yookaan space time gubbaa jiru yoo ta'u, humni harkisa lafaa yookaan gravity ammoo dhooqa humni ulfaatu sun uumuudha. Pilaanetonnis dhiibbaa humna aduun gadi dhooqessite sanaan kan naanna'ani malee akka Newton jedhutti humna ishiitiin kan harkiftu miti jedha. Faallaa isaa harkifni lafaa yookaan gravitiin dhiibbaa yeroon hawaa yookaan universe irratti godhu yookaan space time effect jedha. Akka seera special relativitytti yeroo fi hawaan yookaan space timein akka waraqaatti diriiraadha. Akka general relativitytti garuu ni dhooqa yookaan golbaawa. Haa ta'u malee qorattoonni muraasni general relativity'n wantoota hedduuf akkuma deebii kenne kanneen biroo hedduuf ammoo hanqina qaba jedhu. Hubannaan Einstein humna harkisa lafaa yookaan gravity irratti qabu sirrii mitis jechuun falmu. Akka inni jedhutti harkisni lafaa humna miti, garuu inni dhiibbaa yeroo fi hawaa yookaan space time dhooqa uumamudha. Dhiibbaan sun deebi'ee akkatti wantoonni socho'an dhiibbaa irratti godha jechuun qeeqa dhiyeessu. Kanaafuu hawaa fi yeroon yookaan space time dhiibbaa isaan irratti godhamuuf deebii kennu. Kanaafuu bakka wantoonni yookaan maatar jiranitti deebi'anii uumamu jechuudha. Kunis wantoonni yookaan maatar qofaan osoo hin taane gosoota anniisaa biroo hunda dabalata. Akka isaatti seerri uumamaa yookaan law of nature ilaalcharraa bilisa yookaan observer independency dha jedha. Kana jechuun wantoota ilaaluu dhabuun seera kana hin jijjiiru jechuudha. Einstein wantoota hedduu mirkaneesseera. Fakkeenyaaf akka ifnii fi dambaliin wantoota gurguddoo akka aduu biratti jallatan tilmaamee mirkaneesseera. Hawaan yookaan universe akka babal'achaa deemu tilmaamee innilleen har'a mirkanaa'ee jira. Akkasumas yeroon lafa ol ka'uu irratti lafa kaa'ee innillee mirkanaa'eera. Black hole akka jirus tilmaamee innillee mirkanaa'ee jira. Rakkoon general relativity yeroo quantum mechanics keessatti ilaalamu fakkeenyaaf paartikiloonni amala addaa yeroo tokkotti bakka lamatti argamuu qabaatu. Elektiroononni hanga yookaan maas qabu. Hangi yookaan maas isaanii kun ammoo dhiibbaa hawaa fi yeroo yookaan space time irratti godhuun harkisa lafaa yookaan gravitational pull qabaatu. Kanaafuu gaaffiin elektiroononni yeroo tokkotti bakka lamaan yookaan bahan ta'ee argamni isaanii eessa jedhuuf deebii hin kennu. Kanaafuu kana deebisuuf amala quantum gravity beekuun dirqama. Kun ammoo general relativity'n osoo hin taane
yaadrimee biraa quantum mechanicsdha. Innis quantum gravity jedhama. Einstein garuu gravitiin dhommo qawaa fi yeroo yookaan space time dha jedha. Kanaafuu waan nuti barbaannu yaadrimee guutuu hawaa fi yeroo ibsudha. Kana malees yaa'insi odeeffannoo black hole keessatti illee general relativity ni mirkaneeffamu. Yoo kan general relativity osoo gravitiin safariin yookaan madaalin quantum mechanics wajjin walitti maknu ta'e suuta carariin yookaan radiation gadhiisuun black hole ni bada. Kunis jalqaba bara 1970tti Stephen Hawkingin kan mirkanaa'edha. Carariin yookaan radiation sunis Hawking radiation jedhama. Kanaafuu black hole boodarra sababa cararii yookaan radiation kanaan guutummaatti bada. Asirratti carariin yookaan radiation ofii isaatii waan akka fedhe yookaan random ta'ee fi odeeffannoo yookaan information qabaatu hin jiru. Temperature qofa qaba. Kanaafuu yeroo black hole guutummaatti dhabame wanni hafu cararii yookaan radiation kana qofa. Yeroo sanatti waan black hole ta'ee fi waan isa uume beekuu hin dandeenyu jechuudha. Walumaa galatti general relativity'n guutummaa guutuutti hawaa fi yeroo yookaan space time ni ibsa jechuun hin danda'amu jedhu. Sababa kanaaf qorattoonni hojii isaaniitti fufuun gaaffilee fiiziksiin baramaa yookaan classical hin deebisneef furmaata barbaadutti ka'anii. Keessumaa qorannoon saayinsii paartiklootaa fi dambalii walqixa guddachuun ifatti dameen fiiziksii haaraa akka bu'uureeffamu godhe. Qorattoonni beekamoo addunyaa bara 1927tti Brusselsitti wal ga'uun akkatti paartiklootaa fi dambalii walqixatti qoratan mari'atan. Haaluma kanaanis dameen quantum mechanics hundeeffame. Hayyuun University John Hopkins Sean Carroll quantum mechanicsin seera guutuu fiiziksii haala addunyaa kanaan duratti turtee fi itti deemu beekuuf nama fayyadudha jedha. Akka seera quantum mechanics'tti yookaan haala hawaa yookaan universe guutuu tokkichaan kan baramu ta'e seera fiiziksii baratteetta. Waan ta'eef waan ta'uuf deemu sirriitti beekte jechuudha. Fuula durattis ta'ee gama boodaatti jechuun ibsa. Ogeessi Caltech John Preskill gamasaan quantum physics'n dhumni wantoota addatti yookaan specifically maal akka ta'u safaramee beekuun ni danda'ama jechuun siin wajjin walii gala. Quantum physics'n fiiziksii baramaarraa adda. Sababni isaas fiiziksiin baramaa yookaan classical physics wantoota dhumni isaanii maal akka ta'u seera guutuu qabaatus addatti maaltu akka ta'u beekuun hin danda'u jedha. Daqiiqaa tokkotti waan quantum physics'n ta'e yeroo himu hayyuun kun ammoo patentive rule formation yookaan mala yookaan beekumsattiin carraa sochii paartiklootaa beekanidha jedha. Inni bu'uuraan ittiin ibsu confinement paartikloonni bakkaa bakkatti carraa yookaan probability adda ta'een sosso'an. And they hop from place to place with a particular probability. And the probability that a particle that's at some place will be at some different place later is given by a very simple rule. It uses a quantity called the action, which is to do with the mass of the particle and the time and the distance. So you basically calculate these little quantities, which are to do with something called the action, and you add them up. Quantum mechanics damee fiiziksii haaraa seera hawaan yookaan yuunivarsiitiin hojjetu qoratu ta'ee milkaa'inoota gurguddoo argamsiisaa jirudha. Quantum mechanics'n
beekumsa saayinsii baramaarraa wantoota gurguddoo afuriin adda ta'an. Isaanis particle duality yookaan argamaa fi amala elektiroonota partikilootaa fi dambalii yoo ta'u, inni lammataa uncertainty principle yookaan saffisaa fi teessoo partikilootaa yeroo tokkotti beekuudha. Sadaffaan ammoo quantum superposition yookaan partikiloonni yeroo tokkotti bakka hedduutti argamu yoo ta'u, inni arfaffaan quantum entanglement yookaan dhiibbaa partikiliin tokko isa kaan irratti qabaatudha. Faayidaawwan quantum mechanicsii hubachuuf fakkeenyota armaan gadii haa ilaallu. Jalqaba jaarraa 20ffaa keessa qorannoon partikilootaa fi dambalii gara tokkotti dhufuu jalqaban. Kunis wave particle duality jedhama. Baroota dheeraa yeroo yookaan sa'a karaalee hedduun hordofaa turre. Kanneen keessaa deemsa yookaan sochii aduu, sochii harkisa springii fi urgufata yookaan vibration kristaalotaatiin. Bara 1960 booda garuu yeroon idilee sa'a atomii yookaan atomic clock murteeffama. Seerri yookaan yaadni fiiziksii akka sochiin lafaa fa'aa jijjiiramutti hin jijjiiramu. Sochiin lafaa sababoota humnoota lafa jalaa yookaan plate tektonikii fi jiini lafarraa fagaattuuf ni jijjiirama. Kanaafuu fiiziksiin baramaa hin ta'u jetti. Tara Frontier ogeettiin sa'aa dhaabbata National Institute of Standards and Technology kan kutaa bulchiinsa Koloraadotti argamuu fi sa'aa akka biyyaalessaatti murteessu. Hayyuun fiiziksii Santa Barbara Clifford Johnson yeroo akkatti yeroon atomii yookaan atomic clock hojjetu ibsite. Yeroon atomii quantum fiiziksii irratti hundaa'e. Elektiroononni anniisaa murtaawaan yookaan niwukileesii kanatti naanna'u. Around which there are electrons in certain energy levels. And these energy levels are possible energy states that the electron can have inside the atom. So this characteristic signature of this atom gives us a very specific frequency standard that we can use to build a timekeeping device. Frequency kanarra dhaabbachuun meeshaa yeroo to'atu tolchina jechuun ibsa. Gama kaaniin ammoo GPS'n yookaan Global Positioning System yeroo ammaa saatalaayitoota ciccimoo dachee marsan 30 ta'aniin hojjeta. Tokkoon isaanii yeroo atomii lakkoofsaan hedduu ta'anitti dhimma bahu. Yeroo bakka yookaan positionii tokko bilbila keenyarraa barbaannu mallattoo yookaan signaal yoo xiqqaate saatalaayitoota 4 irraa fayyadama. Signaalonni yookaan mallattooleen kunneen argama bakkichaa fi yeroo walitti fiduun bilbilichi mallattoo yookaan signaal san fudhachuuf yeroo hagamii akka itti fudhatee fi fageenya saatalaayitii irraa jiru herreega. Kanarra dhaabbachuun argama bilbilichaa walitti fiduun fageenya isaa beeka. Kunis faayidaa atomic clockiiti. Elektiroonota lamaan kana yoo laalle akka quantum mechanics'tti partikiloonni yeroo tokkotti karaa lamaan deemu. Argamni yookaan position partikiloota kanneenii qabatamaatti beekuuf amala quantum gravity isaanii beekuutu nurraa eegama. Amalli partikilootaa kunis superposition jedhama. Yeroo ammaa kana qorattoonni amala superpositionii partikilootaa kana fayyadamuun hojii gurguddaa hojjechuutti argamu. Binary bitiin kompiitara addunyaa keenyaa gara 0 fi 1tti jijjiiruun hojjeta. Ogeettiin algoritmii University Wilfrid Laurier
calculation gosa akkas jechuun ibsiti. Calculation, all emails, whether you're talking to your friend or whether you are a NASA scientist doing some rocket calculation, all of that can boil down to just zeros and ones switching inside your computer. haa ta'u malee baayinarii bits irraa gara kiwititti adeemsi godhamaa jiru abdii guddaa qorattootaa ta'ee argama. MIT Albo Alonso Moslev qubit akkas jechuun ibsiti. The special thing about a qubit is that it operates by the laws of quantum mechanics. It doesn't have to be just in the zero state or just in the one state. It can be in a superposition of both. IBM ra Olivia Hens akkas jetti. One qubit by itself is not a computer, or it would be the world's smallest, most useless computer. But when you combine them, it can provide enough computation and calculations that you can get something on the other end. Qubitiiwwan hedduu yoo walitti finne quantum entanglement uumuun hojiiwwan gurguddoo hojjechuun ni danda'ama. Yeroo ammaatti yaaliiwwan yuunivarsiitiiwwan keessatti godhamaniin alatti dhaabbileewwan 100 ta'an misooma quantum computing irratti hirmaachuun hardware fi qubitiiwwan hedduu hojjechuu irratti argamu. Quantum entanglement yeroo ammaa kana karaalee hedduun hojiirra oolutti argama. Isaan keessaayis quantum cryptography, quantum communication, atomic clock fi qubitiin isaan muraasa. Quantum entanglement salphatti hubachuuf fakkeenya meeshaa kanaa haa ilaallu. Meeshaan kun saantimoota ol darbata. Saantimoota tokko yoo darbate carraan wal fakkaachuu isaanii 50dha. Lamaan isaanuu yeroo tokkotti yoo ol baase garuu lamaanuu wal fakkaatu. Irra deddeebinee yoo goones walirraa fageessinee yoo goones sanuma. Kunis paartikiloonni saantimootaa wal fakkaata yookaan amala tokko qabu jechuudha. Kunis quantum mechanics keessatti quantum entanglement jedhama. Kanarratti hayyoonni akka David Kaiser, MIT, Shoini fi Elban yaada dhugaa fi amanuu nama dhibu jechuun ibsu. Walumaa galatti qorannoon anniisaa jalqaba yookaan bu'uura isaa Big Bang waggoota biliyoona 13.82 irraa ture beekuurraa hanga anniisaawwan hawaa yookaan universe keessa jiran walitti qabanii faayidaaf oolchuuf gahuutti akkuma fufetti jira. Nutis waa'ee anniisaa laalchisuun kutaalee lama sagantaa Ambi maaliif jiran kan simbiraan geenye asumatti goolama. Miidiyaa himii filannoo keessan waan gootaniif gammachuun keenya hangan qabu. Torban mata duree biraan qorattoota rakkoo anniisaa ilma namaa furuuf carraaqqii gochaa jiran keessaa muraasa isaanii qabannee dhiyaachuuf waadaa isinii galaa. Ammaaf nagaa waaqaa keessanuu tura. Sarara miidiyaa keenyaa subscribe, suur-sagalee kana immoo like if share akkasumas yaada sagantaa keenya irratti qabdan comment keessatti yoo nu barreessitan haamileen keenya akka jabaatuu fi deeggarsa sagantaa keenyaa gochuu waan ta'eef irraa of hin qusatinaan dhaamsa keenya